nama ba'ee nama kudha sadaffaa irratti nan baaratti namni kudha tokko ba'ee kudha lammaffaa irratti nan baaratti seenee beektaan binzeeliin doonii natti garagalee binzeeliin kun humnaa ol na gubee obsana fixachiisee silaas du'aan jira odeetuma nan saantaa kiyyaa bilbila kiyya ofumatti dhadheetiin baarumatti utaale beektaa. Gaafa kana daakee kalas akka daqiiqaa 10 olii yoo xiqqaate akka daqiiqaa 20 olii ergan daakee ka'ee xiqqoo miilli kiyya lafa qaqqabee miilli koo gaafa lafa qaqqabu bakka abdiidhuma horadheetiin amma ijoollee dudduuba kootti jiranu yeroo baariina liqimsu usaa yeroo wal ba'e immoo ijoollee waama itti seenaani baatuun jedha beektaa ijoolleen bakka itti seenuu sodaatte namni illee doonii sana keessatti duddu'eeraa dubartoonni utuma achi keessa jiru du'anii beektaa. Bakka ijoolleen kanumaan sammuun isaanii xiqqoon tinaa ta'ee weeraree doonii dhumarraa iyyaa jiru dooniin utuunan keessa jiru tokko galabbatamee lammaffaa gaafa inni galabbatamuuf jedhuban ofii kiyyaafan utaale binteelis of sana fixachiisee laakiin gaafan dhufee ba'u ijoollee arsii nama 10 fi jimmaa nama 4 waliinan ba'ee bakka na walumaa gala nama 14 yeroo sanatti lubbuudhaan baanee hanga sa'aatii 2tti nyaatamne sa'a 4tti baane beektaa sa'a 10 harkaan isaa 4 jechuudha fajiriidhaa ga'uu ka'e jechuudha. Gaafa nan ba'ee intinaa jedhu sagaleen ijoollee inuma jira bahara kana keessallee danaazaan baay'eetu jira beektaa. Kalas namni kana sana itti olii beekuu hin dandeessu hunduu lubbuudha bakka akkasitti rabbiin nu baasee siin jechuudha ijoollee arsii immoo kan waliin baane hanga adaamaa waliin deemnee adaamaatti na biraa bu'anii abdii jennaan mucaa wayii mucaa rasaasni cinaacharraa rukutee fayyaa qabaa dhufee adaamaatti bu'eera Abdul Qaadir jennaan akkana mucaa arsiitii musliim jennaan mucaa arsii lixaatii innillee fayyaadhaan ba'ee sheekni tokkollee kayyamanii irraa darasaa wayii kan dhufee jedhee innillee nyaatame akkasuma ba'ee